Tishaati Roome kanam nindandeenyate akkaste as ba'uusaatiin har'a Oromoo if dura tarkaanfachuudhaaf hojjechaa jira. Osoo isin keessa seenee shanee keessatti ajjeeftan rabbiin ragaa kiyya ajjeestan lammaa sarra biyyeen irra garagalte sila Dr Abiyyis biyyeen irra garagalte jabaan isin bira maaliif hayyuun isin biratti hin barakanne? Because hayyuu Oromoon barbaadan de Shatira Oromoodhaan barbaadan wanni isin barbaadan warra Oromoon ta'anii maqaa jijjiirratee barbaadan jechuudha. Warra Oromoon ta'anii maqaa jijjiirratee isin keessa seenee qabsoo Oromoo tana khasaarsisu barbaadan jechuudha. Kaayoo seessanistan essay janna jechuudha. Baga LAMMAA Magarsaa OPDO keessatti turtee baga achi keessa leenjitee baga achi keessa barattee baga muuxannoo achi keessa turtee diina cinaacha laafaasaa qorattee fixxee guyyaadhaan eeggattee guyyaa Oromoo gabbaasee Oromoon si tumsuu beeytu guyyaa Oromoo nanyaachiftuu beeyteen eeggattee gadi baateen baga Dr Abiy wayyaanee keessa barattee wayyaanee keessa guddattee wayyaanee keessa turtee wayyaanee keessa leenjitee cinaacha dadhabaa isaanii hunda qorattee guyyaa Oromoon naaf tumsitii beeyte guyyaa qabsoon Oromoo amma boodan gurguramtuu beeyte asiin garagaltee dakkaa isaan goote bagaa jenna jechuunuti bagaa yes baga osoo isin keessa maa ajjeesuu dadhabneedha garaan keessa wanni aaru jiruuf nu keessa maan dhufini sila akkana dhiiggoota akka jaarraa reebde sani reebda akka mul'is gadaa duubaa dhoyte sani dhoyta akka araarsoo dhabamsiista akkas goota kaasila akka jeneraal Kamaal waraana harkaa guurrattee qullaa gagdhiistee Oromoo irra duulchisaa turte san goota haa sila akkas godhuu feete sila wanti jenna jechuudha dhiiraa jenna jechuudha. Oromoon dhiigummaan yoo si keessa jiraatte dhaabbadhu qabsoo tana galmaan gaadhu qabsoon TPLF shaneedhaa fi ABO wajjin jirti maantana. TPLF jechuun ABOdha ABO jechuun TPLF WBO jechuun wayyaaneedha wayyaanee jechuun WBOdha WBO jechuun Geetaachoo Asaffaa jechuun WBOdha. Yoo Oromoodhaan